Kabajamtoota maatii jaalalaa warra taatan nagaa keessanii jirtu fayyaadhaayi baga jiraattanii baga guyyaa kanaaf sa'aatii kana keessa maatii keenya warra taatanii jarranuus galata waaqayyoo. Egaa har'a akkaataa kanaan kennu bashannanarra jirra. Dowwii biyya maal jenna biyya hoolota miti Geenci dadaree isaarraa yookiin baadiyyaa isaa keessa deemaa jirra. Akkam isin jirtu hundumti keessanuu badeeraanis fuula wal dharraane baay'ee wal hawwineerra haala kaameraa ta'een jira. Rakkina akkaataa kanatti baadiyyaa keessa deemaa jirra isiniin jenna. Kun daawwadha waan fakkaatu xaafiin nama hawwataa jira. Kun baadiyyaa inni isaa keessa deemaa jirra. Egaa daawwadhaa warri dhaloota naannoo kana taatan waan fakkaattu biyyi keessanis isiniin jenna. Yoo gaaddisa isaa waan fakkaatu baay'ee namatti tola. Qilleensi isaa baay'ee mijataadha. Ishii sun immoo fuuldura keenyatti kan mul'ataa jirtu aadde eenyu aadde Mooyeraa obbo Mooyeraa fi aadde Tigist jedhamu. Egaa karaa maatii tokko deemaa jirra. Egaa naaf hin beektu hojii keenya amanamummaadhaan lafa nu ergattanitti ergaa keenya baachaa jirra. Ganama kaan isaatii lamatti manaa baane kun ergasii numa deemna. Baay'ee namatti tola. Inni kun gaayyoo argitanii gaayyoo warri beektan gaayyoon gahaa jira abaaba'e. Baay'ee namatti tola qilleensi isaa. Wanni namatti shattatu hin jiru, fooliin hin jiru. Foolii xaafitu rogaa jira. Egaa ati immoo eessa jirtaa naan hin jedhana baala kaameraa waa ta'eetan jira. Baay'ee namatti tola qilleensa nagaa, qilleensa nama hawwatu keessa jirra. Kinnoo mana olaaltan kinnoo mana takka jira fagoo. Naaf hin baadiyyaadha. Amma kanas deemnee karaa amma sanaa deemnee dhufne naaf hin galfata waan ta'eef galfata keenya immoo amanamummaadhaan obboleettii tokko maatii biraan ga'uudhaaf deemaa jirra. Kanaaf warri mana keenyaaf addisii taatan laayikii tuqa daawwadhaa isiniin jenna. Nu jajjabeessaa wantiin nu barreessaa isiniin jedha. Naafin lafa jirrutti waan baay'ee egaa amma humna keenya amma beekuma keenya amma humna keenya isin deeggaruudhaaf booddeetti hin jennu. Kanaafuu aduu barahaa keessa argitanii waan nama salphaa miti gaafa akkasitti ilaalamu. Tarii namni waan biraa kaayyoo biraa keessii biraa jechuu danda'a. Egaa waan namatti tolu ilaala. Xaafiin illee ga'ee haamamee jira. Gaayyoon illee abaaba'ee ga'ee jira. Kun qilleensa nama hawwatu baay'ee namatti tolu. Baay'ee namatti tola qilleensi isaa. Naannoo isaa baay'ee namatti tola. Egaa bakka takkaa geenyee hin beeknu naannoo kana. Maafin jiraadhaa waaqayyo sanaa jiraachisu iddoo baay'ee sababa keessaniin maatii baay'ee horanneerra. Namoota baay'eedhaan daawwatamaa jirra. Nu illee daawwachaa jirra isiniin jenna. Biyyoota baay'ee geenyeerra sababii keessaniin baay'ee waaqayyo sanaa eebbisu. Jabaadhaa isiniin jenna. Egaa waan bal'aasaa kaafnee haasa'u hin dandeenya. Lafa kaanees hin beekna, lafatti deemnus beekna. Waaqayyo immoo lafa nu fidee beekna waan ta'aniif baay'ina horii nu laatamuu sanaan kan oofaa jiru. Rakkinni keessa dabarre sana laalletu deemaa jirra. Waan bal'aasaa yoo isiniin jedhu duwwaama afaanuma gabuu deemaa jirra isiniin jechuu barbaadee osoo hin ta'in akka namoota
ba'aa geechaa jirru kunoo inni kutee bahe hunda mandara darakaa ga'e nu fuuldura deemu nu immoo duubatti hafne baay'ee dadhabneerra sa'aatiin illee sa'aatii misaallee hin nyaanne egaa maal gochuu jira geenyama jennaa nyaannee quufnee inni quufni keenya baay'inaan nyaata sana duwwaa tunte waan ergamneef sanatti manaan geenye waan itti nutti laattasan adaraa keenya Waaqayyo ishee eebbisu obboleetti keenya tigistis keessanis isiniin jechuu barbaada dadhabbii baay'ee qaba hojichi mul'atu de kanaaf isiniin jedha waan baay'eesa dadhabbii qaba hojichi kun nu ulfaata kanaafuu isiniin jedha waan baay'ee dadhabdee itti buutee egaa waan xiqqaasaa taatu daa'ima baatanii waa hojjechuun baay'ee daa'ima baatanii ergaa dhaquun dheebochuu jira daa'imti nama rakkasuu jira tarii garaa ishiillee hin beektu biraasonidha egiddi kan kooti jettee tamma kana barahaa kana kaate anillee hafii nan geechaani jennaan diddee ga'uman qaba arguman qabaatte kaate hojicha torbee tokko guutuu hojjetaa turte waa salphaa miti wanta qophaa'aa jiru immoo booddee daawwachuu dandeessu sirriitti ija keessa godhanii daawwattanii amma akka ulfaatee haxaarraamee immoo deemsa kana hunduma kaatee daa'ima fuutee aduu kana keessa argitanii moo xilaallee fuudhii ba'ennaan fuutee ba'uu didde naaf hin ba'aa ulfaataa wajjin natti hin tolu egaa waanuma karaa asfaaltii qarqara seene nu akkuma manaa baanee konkolaataa fiinnee manatti ol gallu seene kaane moo'een koo barahaa keessa ilaala akkatti inni duddarra taa'aa jira aduu amma kanaa keessa moo'aan koollee gatii kaffalaa jira nullee gatii kaffalla isinillee gatii kaffaltanii Waaqayyo immoo nama milkaa'e nama warra ija qabu nu haa godhu maaloo hawaasaa yara nan geenyu moo maa inni manni gaara san duuba moo obboleessa koo karaa sa'aatii digdama daqiiqaa 20tta gaara 10 maali ganaa 10tu nu hafaare ara duuba iddoo kanaa fakkaata malee sanaa achitti immoo darbinaan egaa xiyyaara nu haa ergan malee hin dandeenye. Obboleetti ta'u ajaa nurraa qabda moo? Ajaa nurraa qabda moo handaffatti nu dhooftee? Maali gannatti dubbiin kun gaariidha? Dhumnee gubannee aduun nu gubee. Kanaadha. Gaa isin jaallanne isin kabanya. Egaa gana karaa daqiiqaa 10 oltu nu hafaadhani. Egaa amma kana ani ofirra taa'uudhaa xiqquma na hafaadha. Ofirra teenyee argitanii maabiraatii biyya keenya akkatti hojjetama laala warri biyya arabaa yoo ta'e biyyi teenya Itoophiyaa rakkattuudha isin hin jedhu madaabiin keenya itti daawwachiisaa xeefii keenya waan fakkaatu gaayyoo keenya shumburaa keenya margi lafti keenya waan fakkaatu minaan inni baasu daawwadhaadhaani viidiyoo kana sheer godhaafi xaafiin waan inni fakkaatu laala kana xaafii bachoottan biddeena isaa ol guurtaas ta'echi qotee bulaan kan harkaa qabaa ijoolleen qotee bulaa keessaa baatan jedhe nama daawii teechanii achitti naftan baasaa madaa bakka
agarsiisa madaabitti yoo aadaa watan isiniin jenna. Kanaafuu baay'ee namatti tola, qilleensi isaa namatti tola. Ganna immoo dhuftanii sila karaa achas keechaa iyyuu maal kaan argitu silaayi mataarraa isin iyyaa akka nama fiishkaa fuufu. Abet guban. Abet bosona baale de. Abet yaa bosona baale guban. Dhumne isiniin jenna dhumne karaan warkaa dhumaa hin jiru karaa sa'i. Irra kunoo caakkaa keessa seenaa jirra. Egaa gaara naannaa irraan beeku. Hin jedhiitii deemee maal guma qabbana dhaabbachuu baata barbaadde. Ay dafqite gana dafqite hom dafqite. Hin jedhiitii dee. Ara galfannaa. Kunooti karaa dhaabbachuun dhufee isiniin jenna. Yoo haasaan mana ta'anii giseedha waanuma salphaa seette. Kunooti dhaabbanne karaadha. Qorqorroo kana. Qorqorroo sanaa iyyuudha. Qorqorroo dhamoo aan achi keessa addaatu sun. Akkasii. Inni bareeffatee beebboo keessa. Maal immoo akkanaan bahu silaa godhe magaalatti. Bitaniin ba'anii. Waddadamoo asitti lafte. Kuma 200 manaan hin bitanii. Kaaree 200. Kanaadha. Egaa dhiifama isiniin jenna viidiyoon isinitti dheerateera. Amma ergaa kee dabarfadhu ga'a. Akka maal qoraatti si jala jiraabe. Beelati bakka taraa kisi waraaba. Deemaa si lamaan. Haa baay'atu amma naqee achi ga'utti hin dhiisu. Lafatti akka namaa gadi qabdaa mucaanoo kunuun san kutee darbeela mataa madaabaraa malee maan arguddoonni deemaa jiru sana. Mee beenaa gashachi keenya. Ara suuta jedhaa deemaa biyyoo caammatti naname. Maal kana tos baalti sini bee baajaajiin as keessa galtee hin hojjettiireen hojjettisiiraan kana. Yookaan gaarii mangadiin osoo ba'e moo akkamma dhufne kanatti nagattee hin deemin gaa gooftaanuma sitti hafa. Fiigi rakkatta moonneenuma geerree bira dashii. Kan lafa qottuun barbaada. Lafa qabdu kunoo maarree dacheenoo bal'aadha. Kana faa jala teessanii kana dura karameellaa warri nyaachaa turtan mee lakkoofsa tokko barreessaa. Kana jala teessanii warri gurbaaf oggorachaa turtan illee lakkoofsa tokko barreessaa. Dafaa maal jedhama obboleessa naannaan kun? Mucaan taa'u dubbatu ni beeku. Atis hin beektu? Ijoollee dhugaa waaqa jiraata ammayyuu gahuu dadhabne dhumne Kiristoos fagoo. Wayyoo haadha koo. Wayyoo haadha koo. Ani lapheera na waraanaadha dhugaa yookaan caammaa baafadha soorsa birraa. Maal laaltaa biyyoo miila dura namni ani nan baafadha jammaa. Atuun beektu ilma koo? Eessarraan? Meeru koo kana gaddeebinaa? Eebanni minaa kee baana moo? Wayyoo haadha koo. Amma baafadha jette ka jirtuun. Maal iltala koo?
Intalatoo maal maaltu maasii kana bal'atu kee biyyaa se baase kanarraan gangalattuu qotuuriif taasise. Maal ala koo lafti akka kana bal'atu namni hin jiru lafti goodaan bal'inni isaa maraasaadha kana yaabdadee yaa dhufee qotaa kana namni dhugaa. Ijoollee ga'uu dadhabne gaammayyuu homaa miti yaa innaan akkasiin hin jiru moo waan baadiyyaa ilaalaa jedhee malee dadhabisa amma kana miti sobeesin irratti soofinchachuu garuu fagoodha dhugaa dubbachuudhaafi. Ila magaalaa fagoo yeroo isinitti mul'ate fagoo sanarraa dhufne intiniinuu jechuudha geejjiba madaalamii sanarraa hin dhufne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf fageenya qaba. Garuu dadhabni hojii keenya waan ta'eef waan biraafi miti. Lamman immoo viidiyoo addaan kutaa tan deema maaliif akkana chikee too waraabee jiraata akkuma inni waraabee soorsan jammare waraabee raadde baay'ee sa'aatii tokko darbaa'uuf ta'a jechuudha. Mucaan daqiiqaa 20 deemna jedhee ture dhugaadha kuni daqiiqaa isaa asirrattuu hin argitu sinu kunoo gidduudhaan kutaa deemne waan ta'eedhaaf gidduudhaan immoo lafa erga karaa buune viidiyoo waraabee marre bakka maasii akkana bal'atu kana waraabee soorsedhe hin jammarre ergasii malee ganaadha. Ammoo kana baarsaa fi kana keessa dabarree garatti deemnu waaqayyoon haa beekon hin beekon. Baarsaa fi kana keessa yaa waaqesi yaa galatu bira kunoo qorroonte atirii baa ergaaru sana bakka bira geenya atirii sama taanaan sareen jira maaloo naqattee fiigiinka sareen hin sodaadha. Bakka bira geenya obboleettii kiyyaa obboleessi keenya tokko kuundoo gama keetti ijaarrateera manni laawwan bareedu argitee taa kan barana fuudheedhani kalee galgalachi bullee laale. Koy kabaarsaa fi kana keessa jiranii amma horseenutti nu faana tura wantoota fuunee danne immoo waaqayyo jedhe bira geenya irra waan ta'eef tasgabboofni teenye buna keenya dhugnee misaa keenya nyaannee bishaan keenya dhugnee itti kennine gara mana keenyaatti gus jennaa siniin jennaa sin jaallannaa idaafiyu bira keenya laayinatti qabbanaa yoom soorsa jaakketti baafattee sirma. Borsicha fidil. Maal jira jette alatu baatee fidee antu deemaa miti nan sobee maachi keenyu bakka bira geenye beenu kaati. Bon finca baatu maatte galiiti horseen bakka mucaan deebiinu afur kaati soo keessummaadha silaa saree etteo. Saree itti sodaadhe ati immoo soorsa dildila godhatanii hogganne yeroo gannaa okkee intini dhagaasa kana gannaaf toshatan hin deeminaa dhufuunis sarees immoo asidha waaw bareeda dhugaa waaqayyo mannu guddaadha. Erga xaaruu isheen oole kana ishiin tokko immoo maal qoy dubbadhu modhiis. Erga xaaruu ishiin oolle qorqorroomatti naannessanii bira gibbii fuulduruma kana. Horiidhaafis zoorguma. Bakka ammaa saree kun nyaatti laata. Galanni si yaa ga'u yaa kanas geenye gooftaa ulfaadhu kamas jennare. Hin deemiin ka saree. Haa. Nan sodaadha. Wayni ndaaqoo. Nagaartu. Haa dhufaniire. Coba kah,